dhiisutti amma baa'oon nama ajjeesuu dhiisutti diinni akkamiin ajjeesuu dhiisa? Amma baa'oon nama ajjeesuu dhiisutti amma diinni bakkee amma mootummaan nama ajjeesuu dhiisutti eessaan nagaan qe'een Oromoo nagaa qabaata? Eessaan qe'een Oromoo dhiigarraa walabatee jiraata? Salaalee kana keessa yoo raxxime adaraa nagaan hin jiraadhaa gaafata malee adaraa lolii lolchiisiin jedhu bar adaraa mootummaa lolii abaa'uu balleessiin jedhu bar wama fedhe ta'u adaraa yaa mootummaa nagaan hin jiraadha jedha bar mee wallagga raqe adaraa yaa abaa'uu adaraa yaa mootummaa nagaan hin jiraadha nagaan barbaada jedha bar adaraa walii walaanaa obboloota koo jedhee kadhata maal barbaadan kanarra hime inni Oromoo qabsaa'us inni Oromootti qabsaa'us adaraa nagaan hin jiraadha jedha bar abaa'uus nagaa kadhata mootummaas nagaa kadhata uummanni rakkatee bar biyya isaa keessaa isa raqa eessatti bada biyya isaa keessaa himee eessa baasitti bada biyya isaa keessaa lafa abbaa isaa keessaa eessatti bada biyyi isaa iyyuu sadiiddee biyyi namaa isa simatti eessatti baqatee ba'a biyya isaa keessaa diinni har'a akka dhufee ilmaan isaa gorree kichuu kana lafarraa harkisu ka godhaa jiru Oromoodha jechuudha sababni isaa ofiiyyuu walajjeesaa oola waan ta'eef karaa saaqaa jechuudha haati salaalee har'a akkana imimmaan harcaabtee bu'aa jirtu kun haati salaalee har'a imimmaan harcaabtee kana bu'aa jirtu kun utuu ati irratti rakkoon kee maannette adaraa nagaan barbaada rakkadhus nagaan barbaada itti kadhatte salaaleen har'a imimmaaniin qe'eensi dhiigaan guutame kun dheengadda torbana tokko dura ilma sii camaddee nagaan barbaada itti gadi baatee kadhataa turte bar adaraa yaa abaa'oo adaraa yaa mootummaa namuma feete ta'e adaraa nagaan qe'ee korra jiraadha qe'ee korra nagaan adaraa qe'ee kiyyarra nagaan jiraadha itti kadhachaa turte bar torbanuma darbe dura jechuudha nagaa dhabame obboloota lamanii wal waraanuu diinni akkamitti dhufee nu ajjeesa yoo jenne inni qe'ee keessaa iyyuu wal ajjeesaa jiraa'u maal goona qe'een Oromoo nagaa dhabeera baqa booreera imimmaaniin guutame dhiigaan guutameera mataa kutaan wallagga keessatti waggaa darbe wallagga keessatti akkuma kana diinni dhufee mataa muree mukatti fannisee nama agarsiisaa ture Oromoon nagaa barbaada adaraa nagaa jedha salaaleen har'a akkasitti haati kun imimmaaniin guute dheengadda gadi baate adaraa nagaa barbaanna adaraa nuun ajjeesinaa jechaa turte haati kun dubbii siin taasifte eessa dhanna lafa keenyarraa ittee barra dubbii si viidiyoo si argita jettu yoo ta'e jechuudha lafa keenyarraa eessatti baqanna eessa dhanna nagaan jiraanna jenne waan nama harkatti hin qabne lafa keenyarra jirra lafa namaarra hin jiru eessa dhanna jettee gaafatte viidiyoo si argita jettu ta'e nagaa dhabne nagaan jiraanna maa jiraattu jedhee namni nu ajjeesaa jira rasaa sanatti naqu jedhanii lafatti ganna qabaniitti haati kun dubbii siin taasifte yoo dhaggeeffataniittu ta'e diinoon harka galfatee dhufee akkasii jechuudha uummanni nagaa barbaada nagaan booreera ka qabsaanuuf uummata yoo ta'e ka itti qabsaan uummata yoo ta'e ka bulchan uummata yoo ta'e uummanni nagaa barbaada mee waa'ee nagaa kana shawaas dhaqaa wallagga eddee rakkoo guddaan jiru kanas dhaqaa haadha hiyyeessaa gaafadhaa haadha imimmaan see kanatti boosu kana maal barbaadda jennaan nagaan barbaada jette silaa jechuudha silaa diinni har'a nuun gorra'u ture isinii galee koppiliin godhaa gaayis koppiliin godhaa. السلام عليكم. Waalaikum salaam wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullah. جبت السلام عليكم أبوكم teman-teman. Jira jirti mee kara الحمد لله. kara jiru badde Maunda fitee jirta. Maunda tokkuma fitee jirta. Uummanni nagaa gaafa nagaa barbaadu waliigala uummanni sadaalee torbeedhuma darbe sana gaafa nagaa barbaadu nagaa sana ni deeggarraa jedhee wanti bahee hin jiru uummanni keenya sooshaal miidiyaa kana irrattis lafa irrattis biyya keessattis jechaadha. Gizee hunda kanuma jechaadha. Gaafa uummanni nagaa barbaadu nagaa hin barbaadedhan uummanni gara lamaan miidhamaa jira. Hammaan kana immoo gara sadiin ta'ee jira jechaadha. Asii waraana mootummaati, asii shaneedha, asii faannoodha beektaa. Haala kanaan uummanni miidhamaa jira jechaadha. Kana maal gochuu qabnaa gizee Oromoon du'u qofa sooshaal miidiyaa irra fidanii torban tokko shaamaa bobeessuu, torban tokko boohuu, torban tokko taphatti godhaa, sheerii godhaa jedhanii bira galuudha jechaadha. Waggaa torba kana keessatti uummanni salaalee iyyachaa ture. Waggaa torba kana uummanni salaalee gaafachaa jira. Gara faannootiin nagaa dhabne, gara waraana keenyaatiin nagaa dhabne jira. Namni tokko sagalee hin taane. Intala tokkittii qofatu kana miidiyaa kanarra jira intalli salaalee daraartu yennaan jechaadha. Isin gaafa kana baatee dubbattu waan ummati sirra dhageesse gaafa dubbattu intalli naftanyaa dheedaa turan daraartu kan jedhamtu kanarra jirtu intala salaaleeti.
yaa dhiisaa yaa Oromoo nagaa gaafachaa jirra. Dhiisaa gara sadii miidhamaa jira. Gara sadiin uummanni salaalee miidhamaa jira. Faannoon salaalee ni seenti. Shaneen salaalee ni seena. Waraanni mootummaa ni jira jecha gara sadii miidhamaa jira. Uummanni Oromoo waa lama filachuu qaba. Ammaan kana akka kana malutte yookaan naannoo Oromiyaa diiganii shaneetti kennu. Yookaan immoo shanee diiganii Oromootti kennu. Waraana jirutti kennu. Waa lama keessaa uummanni Oromoo filachuu qaba jechaadha. Gizee namni du'u qofa eessarratti du'e maalirratti du'e maaltu ta'e otoo hin beekiniin shaamaa bobeessanii miidiyaa irratti kan odeessaa jiru eenyu jaroota kana ilaali. Jaroota waraana kana waraana marroo deeggaranudha. Gaafa uummanni nagaa gaafatu immoo nagaa uummataa wajjin hin gaafatan. Ilaali naanna'iti. Miidiyaa kanarratti hadhaan kan ajandaa gurguddaa kan taasisaa jiru eenyuun yoo jette taate ijoollee deeggartoota WBO kan jedhanudha. Maali jedhiti of ilaali jecha gaafa ilaaltu siif gala dubbiin jecha gaafa uummanni salaalee nagaa gaafatu immoo baanii nagaan gaafanne jaroonni kun jecha mootummaas haa ta'u uummata eeguudhaa fi waraanni Oromoo kan hidhatee Oromiyaa keessa socho'u dhiisi uummata salaalee eeguudhaaf kaleessa Wallagga keessa akkuma dubbatti Wallagga keessaa morma waraana sanaaf muranii gaafa fudhanii naannoo Amaaraatti galanu of baraaruu hin dandeenya Oromoo baraaruu dhiisaati. Maali fallisaa gaafa uummanni Oromoo du'u maallaquma buusanii galuudhaay gargaarsuma godhanii galuudhaay falli maali wanta jedhamu irratti fala irratti haasa'uun barbaachisaadha jechaa walii galanii shaamaa bobeessanii stoop guyyaa lama jettaa guyyaa sadiin booda hin jirtu. Gaafa namni du'e qofa bahanii sooshaal miidiyaa irratti nagaan haala kamiin dhufuu danda'a jedhanii irratti hojjechuudha. Arraba otoo hin taane nagaan haala kamiin dhufuu danda'a. Oromoon sababaa eenyuutiin miidhamaa jira. Eenyuun gaafachuu dandeessama. Waraanni gosa sadiitti hidhatee jira. Waraanni naannoo Oromiyaa keessa socho'u sadii. Gizee kana keessa waraanni naannoo Oromiyaa socho'u maqaa Oromootiin sadii. Jaal Sanyii jira. Jaal Marroo jira. Jaal Fiqaaduu jira. Jaal Fiqaaduuni Jaal Marroodhaan naftanyaa jedha. Marrooni Jaal Sanyiidhaan naftanyaa jedha. Jarruuyyuu wal naftanyaa jedhaa walirratti dhukaasaa oolaa jiran jechaadha. Oromoon kutaa 11 kana ni beeka obboleessa kiyya. Waraanni Marroo Jaal Sanyiidhaan hin bulu. Waraanni Sanyii Jaal Fiqaaduudhaan hin bulu. Acho walakkaa irratti faannoon jirtu. Mootummaa bar amma rakkoon jiru mootummaanis Oromoo ajjeesaa jirti bar. Amma salaalee kana keessatti mootummaanis irra shanti jilmaara shanaa jirti kan mootummaas waraanni mootummaa Ammaale isaan naftanyaa. jilmaara irra shanaa jira sii galee. Jarri kun yakkamtoota harki jedhaa kan mootummaallee. Amman beekutti tokkummaa kiyya. Bootaa meeshaa walitti gurguran faannooniif waraanni Oromiyaa keessa socho'u bootaa maallaqa gurgura. Meeshaa waraanaa waliin dabarsanudha meeshaa waraanaa. Gurgurama meeshaa waraanaa. Biizinesni sooshaal meeshaa waraanaa dhiyoodha. Salaalee fi naannoon Amaaraa dhiyoodha achirraan beektaa meeshaa waraanaa waliin gurguru. Biizinesa ofii waliin hojjetu achirraa jechaadha. Mootummaanis ajjeesaa jira. Haala kamiin mootummaa gaafanne. Shaneenis ajjeesaa jira. Faannoon ajjeesaa. Otuu shaneen Oromiyaa keessa hin jiraanne Oromoon kutaa 11 walii ta'ee mootummaa kana gaafachuu danda'a. Mootummaanis nu ajjeesaa jira. Faannoonis nu ajjeesaa jirti. Hundinuu Oromoodhaaf faayidaa wanta qabu tokko illee hojjetaa hin jiran. Maali fallisaa wanta jedhamu irratti? Fallisaa maali? Haala kamiin Oromoon tokko ta'a? Haala kamiin Oromoon wal ta'ee qabsaa? Isa kamtu Oromoodhaa caala? Waraana hidhatee baddaa keessa jiru faayidaa qaba moo? Waraana mootummaa faayidaa qaba moo? Oromoon waan hunda keessaa ba'ee gaafa du'u qofa haboo. Waan kana irratti hojjechuudha. Itti fufi. Xeen Oromoo nagaa barbaada. Amma utuwati salaalee kana keessatti maal barbaaddu? Abaawomoo mootummaa maal nagaa qofan barbaadedha. Uummata nagaa qofan barbaadedha. Abaawoni qalamuuf ka sababa ta'an mootummaaf abaawottiin sababa hirkisan. Sababni isaa obboloonni lama walitti gaafa dhukaasan diinni bakkeedhaa qaawwa argata. Karaa ittiin siqaluu biti karaa ittiin foon kee nyaatu argata. Gaafa obboloonni lama walitti dhukaasan. Osoo abaawoo fi mootummaan kun walii galtee qabaate salaalee keessatti tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuu danda'uudhaa qaba. Sii galee. Amma fakkeenyaaf obboloonni walitti dhukaasu garuu diinonni waraana biyyisutu argee hin qala. Sabni kun jechuudha. Waraana abaawutu argee hin qala. Beekamaadha sabni kun. Waraana lacheen isaa utuu argee inuma qala. Fannoon inuma qalaa jechuudha. Utuu dandeettii qabaate jechuudha. Gara abiyyiitiifis
gara eenyuutiifis garuu Oromoon rakkoon inni jiru dhumaatii uummata keenya amma salaalee keessatti waan ta'aa jiru ilaalcha siyaasaatti geessuu dhiisee yoo ilmoo namummaan isa gubeera ta'e haadha keenya kaleessa barre siyaasa deeggartee osoo hin taane ilma sirra waan joo keessee barre nagaan barbaada kiyyarra nagaan jiraadha na dhiisa adaraa nagaa buusaa obboloonni dhiisa waliin lolina adaraa nagaanan kiyyarra jiraadha jettee kakadhataa turte waraana barbaaddee miti abaloo waraana mujjattee barbaaddee miti iyyisii sun hin dhaga'amne inni siin bulcha jedhetti qabsaa'u rasaasaan waxalaa jechuudha. Inni siidhaafan qabsaa jedhu rasaasaan waxalaa jechuudha. Diinni gidduudhaan dhufee harka galfate utuu ati ilaaltu duraa deerra amma tokkummaa amma haala sanuu ammaan tana haala kana keessatti waraana jaanii ammaan tana haadha guddootumaa jechuudha tokkummaa haadha guddootumaa ilmoo ilaa guuraa jiran jechuudha haaluma kanaan sanuu. Bakka hunda keessatti ammaan tana nuti rakkanne cinqamne jechuun nuti haala kana keessatti hawaasni rakkoo keessatti haala kana keessatti immoo ammaan tana irra guddaan dardaroota keenyaa fi qeerroodha gaareera namni hundi gaarees garanii dhukannaa jechuudha. Ammaan tana waraana jaanii haati yoo dheeyite amma ilmoo tiyyisan agarsiisattee ilaaluudhaaf dheeyite ni tumamti ni dhiitamti haati tun ni tumamti akkoon ta'e jechuudha. Amma tanaaf sagalee ta'uun wanni hin jiru. Ammaan tana poolisiif irraa eegaa gaara boqannee nuti ammaan tana isaan firraa eegaa liphii ingisi isaan achi dabran ammaan tana kun dhukatu jirraa jechuun. Yoo ta'e ammaan Gurmeessa eessa hirtaati? Harargee. Harargee keessa maaltu jira? Harargee keessa ammaan tana wanni jiru waraana jaanii to'annoo guuranii haati ammaan tana agarsiisattee ilmoo isii ilaaluudhaaf dheeyite ni tumamte haati sana akkamitti agarsiisaa haawwatte akkamitti kana. Waraana mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jedhanii. Akkas jaaniitu jiran ammaan tana amma hiriyaan akkoo teenyaa tun dheeyite ilma isii ijumaan agarsiisaadha itti haa deemuun agarsiisaadha itti akkamitti jecha kana hettaaf jechuma tokkicha isiin akkana hettaa kanaaf tumamu jirti ammoo akkoon teenya jechuudha ummaan teenya jecha tokkicha agarsiisaa ilmoo isii. Innati jedhaa jirtu kun godinaalee Oromiyaa keessa waa hedduu informeeshinii qaba kanarratti sirriidha. Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti mootummaan kana hojjetaa jirti. Ganda tokkorraa nama 70 akka sunaanaa jirti informeeshinii qaba kana sirriitti sirriidha sun. Amma xiqqoo kan salaalee kun gurraamuun sun annu gubee sunis ilmaan keenya dhumaa fixaa jirti sunis ijoollee daa'ima fixaa jirti sirriidha. Fixaa jirti garuu itti dubbannu kan dubbannee kan dhimnullee wallaallee nurkaa badee dhumee uummanni dhumee kan dubbannee kan itti gurguru rakkoo amma jettu kana.